Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa firiin qormaata kutaa 12ffaa barattoota kutaa 12 bara barnoota 2017 gadi dhiifamee jira yookaan ifoomee jira. Barattoota qormaata fudhatan 500,000 fi 80,000 fi wayi keessa barattoonni 48 qofatu kan dabre parsantiidhaan yoo kaa'amu baay'ee gadi bu'aadha. Dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu magaalaa Finfinneetti har'a hiriirri deeggarsa xumuramee eebbifamuu hidha haara'umsaa har'a gaggeeffamee jira. Hiriirri kun sagantaa agarsiisa waraanaatii fi kan birootiin dabalamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu xumuramuu hidha haara'umsaa booda ajajoonni waraana mootummaa Eertiraa irratti waraana banuuf qophii xumurre ajaja qofa eeggataa jirra jedhanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Oduma kana wal qabateen Dr. Alamuu Simee kan kana duras waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwate har'as konkolaataan deemee heelikoopteraan deebi'ee jedhamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Oduu ammee firiin qormaata barattoota kutaa 12ffaa bara barnoota 2017 ifoomee jira yookaan gadi dhiifamee jira. Barattoota qormaata kutaa 12ffaa fudhatan 581,905 keessa kan darban 48,929 qofaadha. Parsantiidhaan baay'ee gadi bu'aadha. 8.4 yookaan immoo parsantii 8.4dha. Manneen barnoota 1,249 keessa barataan tokkolleen hin darbine jedhamee jira. Ministeerri barnoota ibsa baaseen bara barnoota 2017tti barattoota kutaa 12ffaa qormaataaf ta'an keessa barattoonni 48,929 qabxii seensa yuunivarsiitii galmeessanii jiru jedhee jira. Naannoleen barattoota baay'inaan dabarsan naannoo Amaaraatii fi naannoo Hararii yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Finfinneellee baay'inaan barattoota dabarsee jira. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Qabxiin olaanaan bara kana galmaa'e 600 keessaa 591. Damee barnoota saayinsii uumamaatti mana barumsaa Ifaa Boruu Dodolaa irra galmaa'ee jedhamee jira. Qabxiin olaanaan dubartootaan galmaa'e 600 keessaa 579 yoo ta'u mana barumsaa Bisraat Gabriel irraa akka ta'es himamee jira. Walumaa galatti barattoonni qabxii seensa yuunivarsiitii argatan bara kanallee akkuma baroota 3 fi 4 dabranii kana baay'ee gadi bu'aa fi baay'ee gaddisiisaa ta'ee mul'atee jira. Oduun itti aanu har'a magaalaa Finfinneetti ijaarsa hidha haara'umsaa xumuramee eebbifamuu sababeeffachuun hiriirri deeggarsaa guddaan gaggeeffamee jira. Hiriira deeggarsaa kanarratti uummanni baay'een kan argame yoo ta'u hiriirri deeggarsaa kun agarsiisa garaagaraatiin dabalamee jira. Hiriira deeggarsaa kanarratti agarsiifni humna waraanaa kan qilleensatiif kan lafoo akkasumas agarsiisni poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa Finfinnee raawwatamee jira. Akkasumas fardaa fi konkolaataa deeggaramuun yookaan gargaaramuun sagantaan agarsiisa raawwatamee jira. Hiriira deeggarsaa har'a gaggeeffame kanarratti hawaasni gadi ba'e yookaan hiriira irratti argame dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii jiru. Akkasumas hiriira kanarratti aangaa'onni mootummaa garaagaraallee haasaa taasisanii jiru. Dhaadannoowwan uummanni hiriira irratti dhageessise muraasa keessa tokkoffaa gamtaadhaan dandeenyee jirra. Lammaffaa hidha haara'umsaa mallattoo tokkummaa fi waloomaa keenyaati. Sadaffaa hidharraa gara buufata galaanaatti kan jedhanii fi kan biroollee hedduudha. Aangaa'ota mootummaa haasaa taasisan keessaa kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi akkasumas pirezidaantii biyyattii pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee fa'aa yoo ta'an aadde Adaanech Abeebee aangaa'ota mootummaa ajajoota waraana mootummaa akkasumas keessummoota saganticha irratti argamanii fi uummata magaalaa Finfinneetiin baga guyyaa injifannoo seenatiif geettan baga waliin geenne jettee jirti. Itti aansuudhaan hunda dura Waaqayyoo jalqabsiisee nu xumursiiseen galatoomi jennaan jettee jirti. Itti aansuudhaanis uummata magaalaa Finfinnee galatoonfattee jirti. Jalqabarraa hanga dhumaatti qabaata fi kan hin qabnellee kutannoo fi tokkummaadhaan waan qabdaniin jalqabamee xumuramu hidha haara'umsaatiin bira dhaabbattanii jirtu. Gumaacha gootanii jirtu. Galatooma jettee ni jirti.
Itti aansuudhaan aangaan mootummaa haasaa taasise pirezidaantii biyyattii yoo ta'u pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee waa hunda dura aangoo isaa kennuuf Dr. Abiy Ahmedin galateeffatee jira. Itti aansuudhaan baga hojjanne hojii fi abdiin galaa Itoophiyaatti jedhee jira. Pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee akkasumas hiikoon hidha haaromsaa keessumaa haadholii maraa fi deebii imimmaanii fi eebba isaaniiti jedhee jira. Akkasumas miira gargaartummaa ofirra baase jechuun dubbatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e guyyaa gaafa eebba hidha haaromsaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waan boo'ee fakkaate argamuu yookaan mul'atuun isaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture ta'ee jira. Waan boo'ee fakkaatee mul'atuun isaa kallattii lamaan ilaalamee jira. Namoonni garagaraa hin boonne ni dafqe malee jedhu. Isaan kunniin immoo ni boo'e jedhu. Ammas warri ni boo'e jedhu kallattii lamaan yaada garagaraa dhiyeessaa jiru. Yaadni tokkoffaan kan deeggartoota paartii badhaadhinaatii fi akkasumas deeggartoota muummicha ministeera Abiy Ahmed dhiyaate yoo ta'u, kallattii biraatiin immoo boo'icha muummicha ministeeratiin wal qabatee xiinxaltootaan yaadni faallaa warra deeggartoota muummicha ministeeratiin yaada dhiyeessaniin dhiyaatee jira. Qaamonni yaada faallaa deeggartoota muummicha ministeeraa ta'aniin dhiyaate muummichi ministeeraa yoo kaboo'u taate yookaan immoo dhugaa boo'ee ture yoo ta'e rifaatuu boo'e jechuudhaan yaada kennanii jiru. Sababni isaan dhiyeessanillee muummichi ministeeraa pirezidaantota biyyoota garagaraa dhibba waamee pirezidaantota biyyoota Afrikaa qofatu dhufe. Eebba hidha haaromsaa kanarratti pirezidaantota Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa akkasumas Ameerikaa affeeranii turan. Akkasumas aangaa'onni gurguddoon biyyoota addunyaa hedduun irratti argamu jechuudhaan labsaa turan. Eebbicha irratti yookaan sirna eebbaa irratti kan argaman garuu kan Jibuutii, kan Somaaliyaa, kan Suudaan Kibbaatii fi pirezidaantii Keeniyaa qofa. Kan biraa hafu michoonni isa bulchaan biyya United Arab Emirates ittiin dhufne. Inni biraa hafu ambaasaaddoroonni biyyoota garagaraa kan Finfinnee jiran tokkolleen irratti hin argamne. Kun immoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed miira tuqee jira. Akka boo'u taasisee jira. Addatti hafuu isa agarsiisee jira. Aangaa'ota gurguddoo biyyoota garagaraa affeeree afur qofa dhufuun miira isa tuqee jira. Kana akka isa boochise jechuudhaan qaamonni garagaraatii fi xiinxaltoonni siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee yaada kennanii jiru. Kana malees yaadni kanaan wal qabatu hedduutu jira. Garuu gama yaada warra deeggartoota muummicha ministeeratti yeroo dabrinu hedduun isaanii muummichi ministeera Itoophiyaa kan waan hojjete bakkaan ga'u waan hojjete xumuru jechuudhaan hedduu kan faarsan yoo ta'u, jaroonni kunniin yaadni isaan dhiyeessan muummichi ministeera Itoophiyaa boo'ee jira. Dhuguma boo'e. Wanti isa boochise immoo jaalala biyyaattuu isa boochise. Pirojektiin kun pirojektii guddaadha. Pirojektii kana xumuruun isa boonsa. Kanaaf boo'ee jedhan. Yaadni isaan dhiyeessan hedduu yoo ta'e illee yaada isaan kennan kanaaf deebiin gabaabaan immoo qaamota faallaa isaaniitiin kennamee jira. Pirojekticha xumuruuf hin boonne jedhu warri faallaa kanaa yaada kennan. Waan isa boochise immoo isumatu beeka. Garuu wanti beekamuu qabu pirojektii ummataati. Kan jalqabee xumurus ummata. Pirezidaantiin tokko dhufa. Osoon xumuriin irraa bu'uu danda'a. Pirezidaantiin biraa dhufa. Hanga danda'ame hojjete yoo xumure yoo xumuranis osoo hin xumuriin irraa bu'uu danda'a. Pirezidaantiin birallee yoo dhufe akkasuma osoon xumuriin bira deemuu danda'a. Ummanni garuu itti fufaa waan ta'eef pirojektichi kan ummataati. Ummatatu xumurata. Waan isa boochisuu hin qabu jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan hulaa galaanaa deeffatuuf Eertiraa irratti lola banuuf qophii xumurtee ajaja eeggataa jiraachuu ajajoonni waraanaa tokko tokkoo fi qaamonni garagaraa ibsaa jiru. Jeneraalonni waraana mootummaa yaada kennaniin Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa xumurtee jirti. Amma kan isii hafu Eertiraa irratti haleellaa raawwatuudhaan hulaa galaanaa deebisuudha. Kanaaf ammoo qophiin gara keenya xumuramee jira. Kan eeggataa jirru ajaja qofa jechuudhaan dubbatanii jiru. Ajajoota waraanaa dubbatan keessaa tokko kan ta'e Birgeedar Jeneraal Bultii Taaddasaa akkana jedhee jira. Hulaa galaanaa seera idila addunyaa tokko malee biyya keenya harkaa fudhatame buufata doonii Asab deebisuudhaaf ajaja qofa eeggachaa jirra jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun aangaa'onni mootummaa tokko tokkollee yaada kennanii jiru. Hulaa galaanaa argachuun wal qabatee namoota yookaan aangaa'ota mootummaa yaada kennan keessaa tokko Injiinar Takkalee Uumaa yoo ta'u nutti cufamee turuu hin dandeenyu jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa xumurreerra garuu isaa ol kan nu barbaachisu hulaa galaanaatti. Itoophiyaan of qopheessitee jirti. Humna qabdu hundaan guyyaa gabaabaa keessatti hulaa galaanaa
yookaan hulaa galaana diimaa waraanaan cabsinee ni deeffanna jedhee jira. Yaada hulaa galaanaa deebisuun walqabatee namoonni garaagaraa kennan kanaan kuni ajandaa dibbee waraanaa dha'uudha. Itoophiyaaf dibbee waraanaa dha'uun immoo hin barbaachisu. Waggaa 7 waraana keessa jirti. Bu'aan argame lubbuun nama miliyoonaan lakkaa'amu itti dhumatee jira. Qabeenyi guddaan itti barbadaa'ee jira. Qabeenyi biyyattii itti daaraa ta'ee jira. Waraanni misooma hin fidu. Hulaa galaanaa argatuun yoo barbaadame akka seera idil addunyaatti marii gaggeessuudhaan karaa mariitii fi karaa nagayaatiin argatuun ni danda'ama. Hidha laga Abbayyaa xumuree jira. Eertiraa irratti haleellaa raawwachuu qaba yookaan lola banuu qaba. Qabaa gadi na dhiisaa jechuun waan hin eeggamnee fi hin barbaachifne. Yaada waraanaaf qophii jirra yookaan qophoofnee jirra jedhu kufaa taasisanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaan humna waraanaa hedduu naannoo Oromiyaa keessaa gara magaalaa raraa jira. Kana kan taasiseef immoo humni guddaan gara kaaba Itoophiyaatti fe'amaa jira. Jechuun maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo jiru ibsaa jiru. Qabatamni jiru immoo dubbiin lola hafarsuu kun yookaan dibbee lola dha'uu kun ajandaadha moo dhuguma Itoophiyaan Eertiraa irratti lola bante wanti jedhu ollee bullee waan agarru ta'a. Oduun itti aanu ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa mormii marsaa lammaffaa gaggeessuuf qophaa'aa kan jiran ta'uun himamee jira. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa fulbaana 5 yookaan guyyaa boruu irraa jalqabuudhaan mormii marsaa lammaffaa gaggeessuuf sochii kan jalqaban ta'uu Amnesty International gabaasee jira. Mootummaan gaafilee kanaan dura hojjettoonni fayyaa kaasaa turan kanneen akka haala hojii fooyya'aa uumuu, mindaa gatii madaalawaa kaffalu, inshuraansii fayyaa fi tajaajila mana jireenyaa fi tajaajila geejjibaa uumuuf deebii kennuu dhiisee hojjettoota fayyaa hidhuun rakkoo hojjettoota irratti uumaa jira jechuudhaan himatanii jiru. Kana malees mootummaan waldaa hojjettoota fayyaa ogeessota Itoophiyaa diiguu yaadachiisuudhaan mootummaan deebii sirrii kennuu fi fedhii kan hin qabne ta'uu waan agarsiisu jechuudhaan himataa turan. Kanumarraa ka'uudhaan ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa mormii marsaa lammaffaa qophiin kan eegalame mootummaan deebii sirrii kennuudhaaf fedhii kan hin qabne ilaalchi jiru erga hubatamee booda jedhanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e ogeessi fayyaa beekamaan Dr. Nuraddiin Lukkee namni jedhamu guyyaa kaleessaa humnoota mootummaatiin ukkaanfamee fudhatamuun himamee ture. Ukkaanfamuun isaa kun rifaatuu guddaa uumee kan ture yoo ta'u har'a ammoo gadi dhiifamuun isaallee dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu olmaa Oromiyaati. Oduu olmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti hattee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Har'a fulbaana 14/2025 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Boojii Birmajiitti humnoota waraana mootummaa konkolaataa Sirii F2 deemaa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa humnoota waraana mootummaa Sirii F2 socho'aa turte irratti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo madeessuun konkolaattotas hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanallee hiikkatuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun injifannoo inni biraa Arsii Bahaa Aanaa Martii irraa kan dhaqqabeedha. Arsii Bahaa Aanaa Martii ganda Hangaaddaa jedhamutti Koomaandar Alamuu Astaarqee namni jedhamu yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa uummata Oromoo irratti raawwataa ture. Qabeenya uummata Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaniin mancaasaa ture. Manneen uummata Oromoo hedduu gubee balleessaa ture. Gabaabamatti yakki inni ilmaan Oromoo irratti hin raawwatin hin jiru jedhamee jira. Bosonni Oromiyaa osoo hin hafin waraana bilisummaa Oromootti keessa gala jechuudhaan ibiddaan gubee barbadeessaa nama ture jedhamee jira. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa Aanaa Martii ganda Hangaaddatti fudhateen nama kana harkatti galfatee jira. Lola bakka kanatti gaggeeffamaa tureen Dr. Alamuu Simee hiriira deeggarsaa hidha haaromsaa xumuramee eebbifamu Aanaa Martitti gaggeeffamaa ture irratti hirmaatuuf gara Aanaa Martitti imale osoo itti hin hirmaatin yookaan irratti hin argamin konkolaataa garasitti deemeen keessaa bu'uudhaan marfame jechuudhaan iyyate heelikooptarri ergamee fi konkolaataa deemeen gatee heelikooptaraan gara Finfinneetti deebi'uun himamee jira. Haala kanaan Dr. Alamuu Simee gudii ta'e oduun inni biraa kan kana dura torbaan dabre keessa isin hin dhaqqabnedha. Dabalata isaa qabna. Torbaan dabre jechuun hagayya 2025 Shawaa Bahaa Aanaa Booraa ganda Qilxuu Daakaa jedhamutti
Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen milishoonni gandichaa hedduun miidhame akka irra dhaqqabee fi hedduun addunyaa kanarraa godaanuun beekamee jira. Kun immoo gadda guddaa hawaasa keessatti uumee jira. Milishoonni baay'inni isaanii nama 30 ta'e ganda kanarraa guyyaa sanitti godaananii jiru jedhamee jira. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuun qaamonni garaagaraa gadda yoo ibsatan haaluma wal fakkaatuun aanaa Heexosaa yookaan Itayyaa ganda aanoletti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen miidhaan guddaan humnoota mootummaa kanarratti dhaqqabee ture. Humnoota mootummaa kanarratti miidhaan dhaqqabe kun akkaan kan nama gaddisiisu jechuun jiraattonni himanii jiru. Kan nama gaddisiisu ilmaan Oromoo gama gamanaa wal haleenuun lubbuu kan wal galaafataa jiru ta'uun haalli kun immoo itti fufuu kan hin qabnee fi mootummaan dhimma kanaaf afaan qawwee filatuu caalaa qaamota wal waraanaa jiru wajjin mariidhaan rakkoo jiru karaa nagaatiin furuu qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Nutillee lubbuun gama lamaan iyyuu baatu kan miidhaa fidu malee kan bu'aa qabu miti. Kan miidhamaa jiru saba tokko. Furmaanni nagaa nageenni haa bu'u jenna. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.